Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo san hunda ilaalee. Maaliifi ani wanni jedhin jira beektaa maqaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami. Geetaa Joosaffaa Faan barre ijoollee cafaqaatiin na dhageessisu turanii. Ta'e argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biran dhufne hin jiru. Jootaas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishiinarotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa jedhanii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa mun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura dhiyya booyiraan jaldeessaa dhiyya. Itti aanseeti damee mukaa kana mureeti ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransi wal siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Jini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan ni qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahin waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keeniyaa amal sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Bloonaan keessaa yaatu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiira Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiira Jarmanii fi Ameerikaa Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenya dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisan. At the end of the day, the power aangoota qabanneen beeknu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskina kuulidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira Saawudii simbira. Warra ummata kan godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli ummata qabsoon ummata hoggaa itti hammaatu. Kaadree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddisa osoo jaan osoo xallakan. Duubarra Hayilamaaraan fuudhanii hukannan. Akkam akkasii yoo seenaa yar ama 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa. Akkuma jettan ijoolleen biyyoota Arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaayin keenya qabsootiin isan achi galanii hoggaa achitti qooyyaan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis keessa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaat turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifi nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaadhaa faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti as dhuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana immoo warri godhu warra dhiifama walii dabarru miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali kaja boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. It's an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa
anti immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanii isin gad naquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe yoolaaf excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota ta'anii wal jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiirama dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii. Takka takkaan irraa si guursifnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo qatta qeetti galte. Qeetti immoo waggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyyarraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal nuyoo. San qofaa miti. Waggaan nuti asiin tuyidhaa bii deeggarraa. Biitii bartaa bii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayitetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayitetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee tana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegaan kalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorraa aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun gandafiitii miti maatii fiitu bakka bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan irra gahinu isin himeetiin jira waan godhu deemu takka takkaan. Waan kanaa isin harka jira uummata keenya harka. Uummata biyya Suudii jirtanii fi uummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seera ni qaban. Gaafa isaan waan akkanaa godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee guursisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaan harka irra hin qabina. Maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane. Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan kokkeessaa goggoyte. Miidhaa irraan beeksifnaan maaliif gudeeda tokkoon wajjin hin dhalanne. Kun diina bineensa kun. Maaliif tokko miskiina zollamu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hunda laalee. Maaliif ani yeetiin jira beektaa maqaamni kiyya naasuun qabu. Amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami. Gadaa Joosaffaa Afaan Barre ijoollee cafaqaatiin dhageessisu turanii. Argeetiin jira rakkoo meeqa. Jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond. Kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuun shirjeettetti fayyadamaniiti. Oromummaan Oromootti akka hadhooytu.